barumsaa kanas gaaffiiwwan namoota baay'eetti hundaa'uudhaan barumsa xiqqoo beekurraa qabadhee gara keessatti dhiyaadheera. Barumsa kana gara barumsaatti kunuunsuun dura gara chaanaalee kanaatti kan dhuftan maatii keenya taatanii sabiskiraayib gootanii ergaa asirraan darbu barumsa daddarbu waliin hordofuu ni dandeessu isiniin jedha. Egaa gara fuula kanaatiin wantoota baay'eedha kan daddarbaa jiru. Barumsa baay'ee nama barsiisan keessattuu barumsa asirratti barannu barumsa baay'ee jireenya keenya keessatti amantii keenya keessatti nu gargaara jennee itti amannuudha waan ta'eef gara namoota hiriyoota keenyaaf sheer goonee kallattii hundumaatiin sagantaa kana akka hordofnu isiniin jedha. Sagantaan keenya guyyaa har'aa ergamoonni maal kan jedhudha. Namoonni baay'een waa'ee Waaqayyoo, waa'ee Hafuura Qulqulluu, waa'ee jireenyaa gaafa kaasanii ilaalan waan kana hundumaa wal bira qabanii gaafa itti tilmaamantu jira. Egaa iddoo tokkotti immoo ergamoonni eessaa argamanii, maal fakkaatu, eessaa uumamanii, uumamni isaanii maal fakkaata kan jedhu namoota baay'eetti gaafa gaaffii ta'utu jira. Egaa isa kanaaf waan xixiqqoo barumsa kanaaf walitti fufiinsa ta'uuf barumsa gabaabduu tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Innis macaafni qulqulluun jaalalli kee na dhibee aananii callisee wakki kee yooma uumamaa ulfinni siif har'asee. Ergaa Waaqayyoo gara namootaa fiduudha. Ergaa Waaqayyoo gara namootaa fiduudha. Ga'een isaanii jechuudha yookaan hojiin isaanii. Innis kutaa macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 akka 11tti yoo dubbifattan argachuu dandeessu. Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 yoo dubbifattanis bal'inaan argachuu dandeessu. Ergaa Waaqayyoo gara namootaa fiduudha ga'een ergamootaa jechuudha. Inni lammaffaan waan gara fuulduraatti ta'u namootatti himuudha. Waan gara fuulduraatti ta'u namootatti himuudha jechuudha ga'een ergamootaa. Innis seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 11 irraa argachuu dandeessu. Dubbifattan jechuudha. Waan gara fuulduraatti ta'u namootatti himuudha. Inni sadaffaan namoota Waaqayyoo eeguu fi balaa irraa ittisuudha. Namoota Waaqayyoo eeguu fi balaa irraa ittisuudha. Kun akkamitti danda'ama? Aboo kana eenyuuf kenneef kan jedhu sammuu keessan keessatti gaaffii ta'uu danda'a. Egaa kanas macaafa qulqulluu irraa seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 16 dubbifadha. Darbaa faarsaa boqonnaa 9 lakkoofsa 11 illee akkasumatti dubbisaan isiniin jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 haga 10 illee yoo dubbifattan hiikaa kanaa bal'inaan argachuu dandeessu dhaggeeffattoota keenya. Alfaffaa irratti namoota diina Waaqayyoo ta'an Waaqayyo akka isaanitti gadduu fi eekkamu akeekkachiisu. Namoota diina Waaqayyoo ta'an Waaqayyo akka isaanitti gadduu fi eekkamu akeekkachiisu. Akka itti eekkamu gochuutu hin taane akeekkachiisu jechuudha. Of eeggachiisu isa jedhu jechuudha. Maaliif akka isaan deebi'aniif, akka isaan qalbii jijjiirrataniif akeekkachiisuudhaaf hojiin ergamootaas keessatti illee kan ramadamu jira jechuudha. Inni kan biraa kutaa mootota isa lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 35 abbooota firdii boqonnaa 5 lakkoofsa 23 Isaayyaas boqonnaa 3 Isaayyaas boqonnaa 37 lakkoofsa 36 faarsaa 35 lakkoofsa 5 haga 6tti xaxanii dubbifachuu dandeessu. Shanaffaa irratti teessoo Waaqayyoo biraatti galataa fi faarsaa dhiyeessu. Teessoo Waaqayyoo biratti galataa faarsaa dhiyeessu. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 13 xaxanii dubbifachuu ni dandeessu isiniin jedha. Ergamoonni maal fakkaatu? Ergamoonni maal fakkaatu? Tokko ergamoonni hafuura waan ta'aniif ijaan hin argamu. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 4. Lammaffaa al tokko namoota fakkaatanii namoota gidduutti argamuu ni danda'u. Al tokko
namoota fakkaatanii namoota gidduutti argamuu ni danda'u. Akkaataa kamiitiin bifa namaa uffatanii nama fakkaatanii nama gidduutti argamuu ni danda'u. Seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1-2 dubbifachuu ni dandeessu. Sadaffaa beekumsa namootarra caalu qabu. Beekumsa namarra caalu qabu. Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 36. Hin fuudhan, hin heerumanis, saalaan hin qoodamu. Maatewos 22:30. Hin du'an. Luqaas 2:36.